lammaffaa rakkinni biyya lafaa akka jiraatan beeku malee hamma jiraatan hin beekan. Kun rakkina biyya lafaati. Utuu amma jiraannu beenna ta'e wal rakkisnu silaa amma gaafasetti waan barbaachisu qopheeffanna waan ta'eef. Amma garuu guyyaa deemnu waan hin beekneef wal rakkisna. Biyyi sadaffaan biyya waaqaa jedhamudha. Ba'eessummaan biyya sanaa waan sadiin jajama. Tokko warri biyya sanatti galanii jiraatan beekamoodha. Qulqulloota qofa. Lammaffaa akkitti biyya sana keessa jiraatan beekamaadha. Qulqullummaa qofaan. Qotuun hin jiru aramuun. Irratti mo'uun hin jiru mo'amuunis. Biyyicha qulqulloota qofaa jiraata. Sadaffaa hammi biyya sana jiraatan beekamaa bara baraan jiraatu. Achi duuti hin jiru jireenyatu jira bara baraan jiraatu Yesuusin jira. Jedhamee kan faarfatamuuf hamma jireenya isaatu bara baraan achi ga'a. Waaqayyo gaafa nama uume kaayyoo gurguddaa sadiif nama uume. Kaayyoo tokkoffaan mootummaadhaaf. Kaayyoo tokkoffaan mootummaadhaaf. Kan namni mootii ta'uuf. Macaafa seera uumamaa tokko 26 yoo ilaaltan kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaatti keenyaatti nama hin uumna. Isaanis bineensa lafaaf galaanaa simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa irratti maal qabaatanii akkasii jedhu. Aboo qabaatanii jedhu. Mootummaa haa qabaatanii jedhu. Aboo qabaachuuf mootummaa qabaachuun tokko miti. Andullaa fudhadhee utuun isin duukaa ka'e hunda keessan ari'ee gannan baasa. Namni tokkos dhagaa baadhatee utuu mana kanatti tollite hunda keenya ari'ee gabbaasa. Mootummaa fudhatee namichi aboo qaba. Mootummaa jechuun warra aboo qaban koloneeffatee isa bulchee jechuudha. Warra aboo qaban koloneeffatee isa bulche. Waaqayyo aboo nuu kennuuf nu uume miti. Mootummaa nuu kennuuf nu uume. Mootummaan immoo waan hundumaa irratti mootii ta'u. Kaayyoo waaqayyo kana. Tarii du'aa ifee jirtu ta'a. Deessistuun jechuu kooti. Mucaan gaafa dhalatti akkana qottoonfattee boo'aa iyyaa dhalatti. Warri saayinsiin barre hin boossen, hin beeloften armatti qabisen. Mucaa afaan baruu hin dandeenyetti arma mataa armaatti sukkuumu. Warri saayinsii beekan immoo annuurarraa jettee inni hiikitee kanaaf boossee ansanan jedhu lachanuu hin deeggaru. Mootummaa biyya lafaa fudhachuun qabattee iyyaa dhalatti namni gaafa dhalatti. Narkaa ba'uun qabatti. Ammootii dhachaa dhalatti. Seera uumamaa tokko 26 lallabaa dhalatti namni gaafa dhalatti. Nama gaafa du'u argitanii beektu qottoonfatee ciriinnatee du'u namni gaafa du'u. Harka gatee miila gatee afaan gatee jedhatee. Eeggan dhaladhee wal'aansoo qabaan ture inillee hojjedheera baradheera deemeera garuu waan yaada irratti mootii hin taane warra sana akka beektan godhaan. Yeroo sana walitti bunnee namicha kafanna. Namni tuma mootummaa biyyattuu lafarraa jirti. Eega waaqayyo mootummaa abdatee nama uume maaltu mootii nama gochuu dadhabsiise? Lemangisti biloon mootummaaf jedhamnee jiru. Maaltu mootummaan dhoowwate? Amni aba mootummaa kan dhibeen dhibee goyyoomsaa seexanaa dhugaadha seenye fudhachuu dhala namaa. Seera uumamaa tokko 26 irratti waaqayyo mootummaa namaaf kenne. Seera uumamaa 3-5 namni mootummaa of harkaasu seexanaaf kenne. Goyyoomsaan seexanaa maali dha'u? Isa waaqayyo si dhowwe yoo nyaattan akka waaqayyo taate. Tokko 26 irratti nama na fakkaatu uume. 3-5 fakkaannu reerii waaqayyo ledaa. Yoos isa jette nyaanne isa fakkaanne ta'u. Namni kan inni badii godhu isa ta'uu qaburraa gaafa waan hin taane hojjetudha. Goyyoomsaan seexanaa yoomu jireenyaan ta'u. Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaatti keenyaatti nama nuumnaaye. Nutu waaqayyoon fakkaata moo waaqayyootu nu fakkaata? Naa deebisaa isiniin hin jedhu. Deebii keessa waan hin fudhatu natti hin fakkaatu. Tarii yoo naa deebisaan nutu waaqayyoon fakkaata jettu ta'u. Ani immoo hin fudhadhu. Waaqayyootu nu fakkaata jettu ta'u. Ani immoo hin fudhadhu.
kana alanaa deebisu jedhee yaadu. Nus waan fakkaannu waaqnis hin fakkaatu. Garuu kutaan seera uumamaa tokko dittamee jedha dogoggorata innaare lakkii gargaarsa hafuura waaqayyoon caafame homaa dogoggoraan qabu jedha. Nu waaqayyoon fakkaanna yoo jenne asuma warri jirru kun kaan magaala kaan diimaa kaan dhiira kaan durba kaan jaarsa kaan dargaggoo toora umurii tattaminaa deebisuu dandeessu ta'a. Warra Ameerikaan fideessi bukkee teessisa. Inni Ameerikaatti dhufe adii isin immoo magaala. Waaqayyo isa adii sana fakkaata moo isa magaala kana fakkaata? Tokko mataan isaa moludha tokko immoo kikkifa filata. Isa moluu fakkaata moo isa kikkifa filatu fakkaata waaqayyo? Atti gara warra Gaambiyaatti yoo ceene Sudaan kana kibba isaatti yoo baane warra gurraacha baay'ee argina. Awurooppaa yoo dhanne diddiimoo mimmiidhagoo argina. Warra gurraacha sana fakkaata moo warra adii sana fakkaata waaqayyo? Sanaa miti. Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaaf fakkaatti keenyaatti nama humna kan jedheef mallattoon bifa waaqayyoo mul'isu gurguddaan sadiitu jira. Waaqayyoon fakkaannee jiraachuu kan dandeenye waan sadiitu namarraa eegama. Tokko qulqullummaa. An qulqulluudha. Isinis maal ta'a? Qulqulloota ta'a. Mallattoon bifa waaqayyo akka bifa keenyaatti nama humna kan inni jedheef nama qulqullummaa qabu humna. Cubbuu kan hin hojjenne, cubbuu kan hin yaanne, anarraas kan hin kaanne. Ana tokkichaaf kan sagadu. Ana tokkichaan waaqa kan jedhu kottaa nama humna. Allah waa'ee jedhu Quraana jaawwartan rabbi tokkicha. Ana tokkicha kan fakkaatu waaqayyoon tokkicha kan fakkeessuu nama dandeessisu inni jalqabaa qulqullummaa. Mallattoon bifa waaqayyoo mul'isu lammaffaan amanamummaa. Ani waaqayyo isa amanamaadha. Isinis amanamoota ta'a. Namni soba dubbatu karra mana murtii keessa irra dhaabbate. Namni soba dubbatu naan hojjetin. Namni soba dubbatu iddoo aarsaa qorran ijaajjin. Sobduun amanamummaa qabdu oolee. Amanamummaatu tokkichicha nu fakkeessa. Mallattoon bifa waaqayyoo mul'isu sadaffaan ogummaa. Ani waaqayyoo waaqa ogeessa. Isinis immoo maal ta'a? Ogeessota ta'a. Yeeyoo yeroon lafa diriirsee eenyu kan finyoo safaraa naa qabe? Yeroon samii dhises eenyu kan utubaa jala naa kaa'e? Qofaan ture gaafas ogummaa koonan hojjedhe. Namoonni baay'een ogummaa waaqayyoo kana fudhatanii kan isaanii godhachuuf jecha waan waaqayyoo uume waan fakkaatu baay'ee uuman. Garuu isa waaqayyoo uume hin taane. Galaana dhaqanii qurxummii baasanii kaan qalatanii kaan daawwatanii waan galaanaaf ta'u doonii hojjetanii waaqa fakkaanneerra jedhan. Doonii qurxummii wal fakkaatti. Bakka isheen jiraatu galaanarra hojii galaanaa hojjetteef. Qurxummii hin taane doonittiin fayyadamaa imala galaanaa nama goote malee. Simbira laalanii kaan nyaatanii kaan daawwatanii waan simbira fakkaattu xiyyaara oomishan. Lubbuu dhabnaan keessa ta'anii ittiin qilleensarra deeman. Sila akka simbiraa balaliiti simbira ta'uu hin dandeenye. Beekumsa warra beektotaa maal godhe hoo lafatti dabale. Silaa mootummaan waan nuuf kenname wanti nuti hojjennu fuula waaqayyoo duratti gaarii ta'a ture. Goyyoomsaa seexanaa waan dhageenyeef mootummaa dhabne bifa waaqayyoo sin dhabne. Har'as waldaa keenya keessatti waaqayyoon fakkaannee taa'uu kan nu dandeessisu waan tajaajilaa taaneef miti. Waan amantoota taaneef miti. Waan wangeela dhageenyeef miti. Yoo bifa kana sadan qabaanne malee qulqullummaa, amanamummaa, ogummaa. Wanti waaqayyo hojjetee lafa kana irratti nu uumeef inni lammaffaan hojiif akka nuti taanutti waa hojjechuu akka dandeenyutti seera uumamaa 2:15 irratti namicha fuudhee jannata Eden keessa kaa'e haa eeguuf atottolchuufis achi dhaabate. Hojiin biyya lafaa kanarraa hojjetamee dhumuu dadhabe lama jira. Kan addunyaan fixuu dadhabe. Warri dandeettii qabanis warri humna qabanis kan fixuu dadhaban lama jira.
Sunu hojii eegumsaaf hojii tottolchuu ture. Waaqayyo nama isa mootummaa abdate kana tottolchuu danda'a, eeguu danda'a jedhee lafarratti uume. Namni garuu akkas ta'uu dadhabe. Bakka Waaqayyo eegumsaaf si abdatetti shakkamaan ta'in. Namni biroo Waaqayyo waan dhabeef eegduu amanamaa ta'uu dadhabe. Achi oofee baasee bakka isaa kirubeeliif Suraafeliin kaa'ate Waaqayyo. Baay'ee oofee fuula isaa ture namoota uume. Warra oofe kana hundumaa immoo yoo dubbistan seenaa isaanii eessarra oofee hojii hojjechuu warra dhiisan hojii